نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد، يا أبو ليوان إسلاما شريعان إسلاما وان هندا لفن وكايجر ربين كينا شريعة كينا كيستي وانت هند إساتو سيرا في هيرا قب وان اتندلين توجر وان إراد أورغم توجر وان أمو ربين كينا سبحانه وتعالى أكسمتين ولويسي حيما نقول توجر يجو. كنافو يا أبو ليوان إسلاما كنين كيسا وان ربين كينا سبحانه وتعالى نوحيم كيسا دبرتين تكا ilma nama biraa ka isii kan ta'in hoosisuudha jechuudha. Hoosisaan shari'aa islaamaa keessatti waan hayyamamaa ta'e tokko. Garuu dubartiin takka ilma tokko hoosistee ilma isii ta'e jedhamuuf waan agartee ulaagaalee guutamuu barbaachisutu jira. Kanneen keessaa daa'imni kun wayita hodhu yeroo 5 ka hodhe ta'uu qaba. Yeroo 5 ka hodhe ta'uu qaba. 5 wayita jennu akkamitti ka jedhu haalaan looliin. 5 jechuun agartee akkuma hadiitha Aa'ishata radiyallahu anha wa ardaa nu dabarsanitti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam maal jedhan kaana fiimaa unzila maal jedhan Aa'isha radiyallahu anha wa ardaaha kaana fiimaa unzila min alqur'aani 10 radaa'aatin macluumaatin yuharrimn thumma nusikhna ب5 معلومات jedhan radiyallahu anha wa ardaaha. Kanaafuu hadiisa kana keessatti maaltu nu dabre agartee wanti qur'aana keessatti dubbifamuu ture agartee hoosisni 10 ture. Garuu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala naskii godhee 5tti deebise. Sunis agartanii tilaawaan jiraachuu baatus hukmiin isaa akkasumatti jira jechuu ammallee itti dalagama. Akkas jedhan ulamaa'in. Kanaafuu 5 ta'uu qaba. 5 ta'uu qaba. Akkuma nabiin agartee sallallahu alaihi wasallam raggaasisanitti jechu 5 kun 5 ka jedhamu akkamitti daa'imni tokko harma kana hodhuu jalqabee ofii isaatii dhiisuudha. Ofii isaatii quufee irraa galee dhiisuudha malee yoo agartee waan tokkoof waan hedduun isatti argameef dhiise sun tokko hin jedhamu jechuu haga geeffatutti itti deebi'ee yoo itti deebi'ellee tokkumatti laakkaama jechuu. Fakkiif haa jennu yoo agartee qofa'uuf haxxifachuuf yookaan ammoo agartee dubartiin tun afaan isaatii fuute kanaaf akka kana fakkaatuun yoo lamuu itti deebi'e lama jennu tokkuma ta'a jechuudha. Tokko ka jennu ofii isaatii hodhee ofii isaatii daa'imtichi wanni hedduun itti seene tokko osoo hin jiraatiin ofii isaatii dhiisu jechuudha. Haala kanaan 5 ta'a. Kunis yeroo hagam keessatti waggaa 2 keessatti hawleen waggaa 2 keessatti ta'uu qaba. Kanaafuu agartanii waggaa 2 keessatti ta'uun dirqama jechuu. San booda yoo ta'e waggaa 2 yeroo agartee daa'imti kun harmarraa gu'utti booda yoo ta'e harmatti ka gu'u qabu ji'a waggaa 2 keessatti. San boodatti irraa gu'uu qaba. Yoo itti fufe hodhe yoo agartee san booda yeroo waggaa 2 booda hodhe itti laakkaa'amu jechuu. Ammas yoo aanan agartee osoma agartee hodhu aanan isaa bahuu qaba jechuu. Maaliifi hadiitha Ummu Salama radiyallahu anha wa ardaaha nu dabarsan keessatti maal jedha laa yuharrimu min arradaa'i illaa maa fattaqa al-am'aa'a fi athadii وكان قبل الفطام جدا وكان قبل الفطام صححه الألباني في الإرواء. كنافو ما جاء حديثا كان كيسة أم سلمة مال نجرني حديثا كان ويتنو دبرسن أغرتي وانتي أغرتي خوسيس نكون إلما كان dubartii kanaaf ilma godhuuf wanni agartee as keessatti haraama ta'us isaaf agartee hayyamamaa ta'u yoo agartee wan harmi inni kun hodhee garatti isa seenee ammas ammoo waggaa 2 kanneen keessatti osoo hin gu'in dura yoo ta'e jedhan. Osoo hin gu'in dura yoo ta'e jedhan. Kanaafuu osoo hin gu'in waytiin inni waggaa 2 keessatti ta'uu qaba. Kanaafuu yoo haala kanaan ta'e wanni agartee siraa
ajnabiin tokko irraa dhorgamurraa isaa hayyamama jechuu kanneen keessaa ilmi kun intaloota fi abbaa aananiitiif jaarsa isiitiif jechuudha ilma ta'a. Dubartiin obboleeyyan dubartiileen intalti agartee intaloota yookaan namticha kana obboleewwan isaa ta'an jara fuudhuu hin danda'u jechuudha. Ammas mahrama jaraa ta'uu hin danda'a. Yoo agartee imala deeman jara waliin deemuun isaa hayyamama jechuudha. Khalwaa adda yoo waliin ta'an isaa hayyamama jechuudha. Jara laaluun isaa hayyamama jechuudha. Ammas jarallee arguun isaa hayyamama jechuudha. Kanaaf kana fakkaatu garuu agartee yoo namni tokko du'e isan dhaalu jechuun mallaqa isaa yoo inni du'ee jedhe wursii keessa hin seenuu jechuudha. Kanaafuu agartee waggaa 2 keessatti ta'uu qaba. Haala kanaan agartee ilmi kun isaa fi intaloo fi abbaa manaa isiitiif illee ilma ta'a. Ijoollee isaaniitiif illee obboleessa ta'a. Kanaafuu haala kanaan haa beekamu. Haadha wallahu alam. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الجنة وهو الباب العالي الواسع هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع هو مرضاة عظيم